Hayyee har'a waa'ee dhuma mataa keenya qabannee dhufnee jechuudha. Isin lakkafti bucaani. Anyways, vaaziliinii jijjiiree nan dhabeessa sana vaaziliiniidha. Silaayyuu kana isinitti agarsiiseera. Kana isinitti agarsiisee kana agarsiisee garuu warreen hin beekne ammallee warri hin hubanne ni jiru waan ta'eef isinittiin himaa jechuudha. Isaan kana arfan irratti jechuudha. Faayidaan jijjiirama ji'a 3 asiruma mataan koo jijjiirama agarsiise isaan kana arfanii jechuudha. Isaan kana irratti jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi isaan kana irratti jechuudha. Isaan kun maal isaanirree isinittani haanu. Isaan kana arfan maal akka ta'e. Asti vaaziliinii akka ta'e beektu. Asti qibaati dhuma sigaa maxibashaa beebii ooyil qurunfuudii midhaan itti dabalee kun immoo qobboo hin beektu. Kun immoo qibaatii koo isa sana jechuudha. Leetiraa fi tokkoo fi waan ta'e ta'uu ta'e toora leetira tokko I think. Waa'ee kanaan isinitti haasa'aa jechuudha. Isaan kananii isinitti faayidaa isaanii akkamitti na fayyade. Banagaraachin lai gana haaraa na jalqabe mataan koo na dheerachuu jechuu koo miti dheerates dhumeera. Deebi'ee ni dheerata. Warri mataan uumama ittiin abaddan dhugaa waaqa kan namaa fayyadamuu immoo keessan mataa yeroo fayyadamtan qallaalee isinitti hin tolu jechuudha. Dhugaa. Ashama hordoftoota koo akkam jirtu nageenya isiniif haa ta'u. Ani nagaa kooti galata waaqayyo. Jira jirtuun isiniin jedha. Har'a kuman isinitti hime isaan kana arfan irratti isinii dubbadha. Viidiyoo koo like share godhaa. Subscribe godhaati namoota biraatiinis waliin gahaa jechuu barbaadeeni qobboodhaan beektu qibaatii isaa gin qalaxxaa jedhu jedheetanii malee rakkoo biraan qabu. Isaan kanas argitaniitu jechuudha. Mataa koo immoo dafee walitti deebi'a kana bara mataan koo dafee walitti deebi'a. Yeroo baay'ee maal fayyada qobboon kunii jettu ani isinittan hima garuu faayidaa isaa gizee baay'ee isinitti mira. Maaf diimate yoo jettani tokkoffaa qobbichi qobboo diimadha. Qobboo hadii duratti miti qobboon ani gabaadhaa bitaa jiru jechuudha. Qobboo diimadha bifuma isaatu diimaa isinitti agarsiiseera. Kanaaf kana qabatee bahe. Akkuma isinitti hime kuni jala kana dibama. Mataa keessan furdisaa, mataa keessan iddoo duwwaa ta'e magarsaa, mataa keessan dafee dheeressaa jechuudha. Kunis immoo akkasuma qibaatotuma isaan kana beebii ooyilii isinitti agarsiifne kana jedhee qibaatii jedheen sigaa maxibashaa qurunfudii abishillee dhiyoon itti dabaluu qabe reetii jechuudha. Ittiin danfisee as keessa isa kana wasan dibaa asuma jalannisi jechuudha. Jala mataa dibeetanii maasaajii godhaa jechuudha. Maasaajii jedhan godhee raawwadhee isaan kana lamaan jala mataa adda sammuu koo keessa ho'iseen kana biraa bishaan as keessa jira. Bishaan ho'iseetan laqaqqeedha. Ho'ee jira sinnumtuu mataa isaatiin jechuudha. Achi booda immoo normaal qibaatii isa kana jechuudha. Asii qicee dibachuun natti hin tolu waan ta'eefan ani asitti naqadhee jechuudha. Asitti qibaatii vaaziliinii kanatu sin fayyadaa kana ta'ee guddaa isaa nan dhabe dhugaa dubbachuu. 450 ani duraan 200 hin bitaa guddaa kana. Ani kanaayyuu hamma giraama amma ta'eeti birri 270 hin bitee jechuudha. Sakkan guddaadha garuu bargix amma sanaan ga'u malee jechuudha. Giraama 300 yaddoo kana jira jechuudha. So qibaatii kana immoo caafii mataa mulu asuma qabdanii kanaasaa dibdu jechuudha. Muluusa kanatti akka kanatti jechuudha.
muluu isaa qoqonturtanii xixiqqeessitanii maal gootanii jechuudha. Ol deebi'aa jira ammaa hubatan kun akkanuma ol deemaa jira jechuudha. Amma tokko famuun alatti jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan ilaasiin. Asiin ilaala asiin immoo inni akkan gootan ilaala. Walum qixan ta'a. Innaan tokko iddoo kana jirannaan filuu jechuudha. Na garaagarummaa qaba. Ol deebi'aa jechuudha. Anyways isa kana akkanatti dibdu jechuudha. Vaaziliinii kana immoo kunillee jira vaaziliiniidhuma. Birrii 200. Kunis vaaziliinuma. Furdaa wal harkisa. Garuu kanatu caalayyuu mataadhaayyuu kanan irra filadhee hamma bitee jechuudha. Saamin irraa fuula dibee malee guutuu xiqqeedha. Saamu'eeliif irraa qunxuree fuula dibee malee jechuudha. Vaaziliinii kana immoo garuu kanarra kanatu furdaadha. Wal harkisaa jechuudha. Yoo isa wal harkisutu immoo isinii wayya jechuudha. Yoo argattan qodaa kanaan isa jiru bitadha jechuudha. So isa kana immoo caafuma mataa keenya kanaa achi dimna jechuudha. Kanaafi maal isiniin jechuu barbaade akkaataa itti dibdaan midhaan isinitti taasisu otoo hin taane tokkoffaa mataa namaa wiigii 30,000 40,000 kan keenya ukkaamsinee isa yoo jechuurra keessaan gaafa baatan bareeffattanii ba'u isinii wayya lama konfidensii wayitu isinitti dhaga'ama yoona waan isin gammachiisu wayii mataa keessan yeroo ta'u jechuudha. Sadaffaa mataan uumamaa kan koo dheeratu kan koo mina jedhan dhaabaa jechuu barbaadeen haasa'uu dhufe. Arfaffaa qibaatii torbeela ji'aan ammuma fakkeenya yeroo duraa kana fixxanii miti ammas bifa biraan bitan amma ji'a 3 guututti jijjiirama isaan margitan yeroo dibattu sinitti beekama. Qibaatiin hundi garuu nama fayyadu. Ana amma qibaatiin namni baay'ee nuunni kun bismaamin magariisas midhaan anan inkitu godhee daaka. Qibaatii magariisa tokko beektu ana gonkumaa nan fayyadu qibaatii sun jechuudha. Lammaffaan ji'a 2-3 qibaatii bifum tokko yaalaa. Kun immoo baay'ee tokko na fayyade ana jechuudha. Baay'ee tokko duras nan fayyadama guddaadha yoon waggaan fayyadame duraan baay'ee fayyadamu caqqeen godhu naan dibadhu waan ta'eef waggaa tokko fayyadame duraan kuna leetira tokko natti fakkaate. Namoonni beektan ni beektu durattis ni jira natti fakkaatan duratti ni dibadhu ammumaan jalqabe isaayyuu dhiyoo kan waggaa lammaffaa kan deemu yaadamu. Isaaf iddeemmoo haadha sakaan gawa kan beeku ijoo isaa kan ni fide. Anaanis hin jedhu beeku namatu jedhe ta'e nama na bira hojjettu wayitu ammallee hin jirtu akkana jettiin ana na dhossiteeti alabaatii ittiin jetteeni waan inni gandu kan ishiin jettu as garagaleet kinu kiristoosin as garagaleet naan jedha akka jettee natti agarsiisaa jira jechuudha. So ishii jalaa baree yoo torban darbee deemte tar viidiyoo keessatti yeroo baay'ee argite hin argine na waraabin jettii dhoksaadhaan kana ji'a 3 teessee deemtetti jechuudha. Namaaf barbaadan natan qaba ture viidiyoo itti mul'atu I don't know confidence hin qabdu. Yoo hin argitu gizee baay'ee gaafa inni gizeen daabboto gizee dhaloota saamii dhiyoodhum kan torbee kana malee foosoliyaa funaanaan jiraman isin hin jedhu jechuudha. So torbee guutte erga deemteeyyuu በነገራችን ላይ ነጋዳን ደምቴ ዋናም መካናቲ ያው እንበርባዱ ያንምቲ ጀቱ ጋሩ ጢቆ ጅራምቲ ላይ ከናፍ ማሊፈን ከነ ድበዴ ዋይ ከናሰው ቶንታኔ አረበ ሽብራ ፊዴቹ አላባቴ ትዶነ ነርግኔ ተካስ ጀቲ ሙጫነ ሱ ፊደን ነት ደበከ አንጀ ናሺሩ ኩት ሲምቤካ falfaltu daa'imna tokko dhageenya dhugaa waaqa hiikaa tootaale waan tokko milkeeta irraan bartan jettee dhiiste kun koppii too dubbii fa'i beekee sumuni si jalan dabarsu. Nagaraachilla himuutti dasna jedhee garuu zimdaa'ima qalqal jettuun jaaladhu uumamu koo keessatti garuu waan tokko yoo hime na dasna irraa bartas in eeggattas jechuudha. Maaliif itti bu'e seetanii ያው ጋር ደላላዳን ኡፍቲ ዋን ታይፊ
ka'een gaaf tokko zim jedheeni haala ishii arginaanumanii yeroo na fuuldura waan jaalatti fakkaatti haala ishii arginaanumanii iddoodhuma sana bilbila lamaan qabamee ture masoobiin kun as jira achi bilbila koo kaahin tokko fudhee harka jira seeteetu mashiini kaameeraa achi kaa'ee mucaasumatti dhiisee mucaalaa eegi waan biraan hojjedhin jedhee asuma nama bira ari'amu koo tokko bira asuma suuqii dhaqee jechuudha. Yeroo naqu mucaan immoo baay'ee narraa jijjiiramuu barbaadu amala kanan qaba xinnoo ishee. Hin bo'aa waan ta'eef yoo susufan irraanfachiisanii fi nam biraa ba'u irraanfachiisee yoon bahee malee jechuudha. So maal gooti hin bo'ee jalqabu naanii gaasiin hin jedha harka isaa keessa keet goote. Dhiifama naa godhaati ilmoon namas baay'ee tuqeen beekuun tuqussanii daa'ima. Maaliif hin beektu tokkoffaa homaayyoo jechuudha. Lammaffaa itti hawaqimaanis maal akkan ta'u kan nama gochuu amma kanatti dhiphaadha. Gaafsan baay'ee haareeni dhiise. Isattis nan himan jenne dhiise gaafa sadaffaa gaaf lammaffaa iddoo fagoo saatii tokko wayii deemuun deeme. Isaan inni dura naa cuucanii taa'i mana bira hoolii jedheen isaan dhiisii deeminaan jedhe. Ani kan arges hin jenneen. Achumaaniin bilbila koo tokko firiijirra keenyan kaameraa na dude. Akkanas godhan na dide achumaaniin gaararra kaameraa godhee bilbila koo. Normaalii nama kanan baraame malee sallaluu minamina jechuun miti. Normaalii dhuguma mosoba. Bilbila koo isa tokko immoo riikardi yoo kaameraan dhaabate riikardi akka godhu maalumaafu kaayee deemee jechuudha. Bilbila koo tokko fudhadhee deemee afurittan deemee akkana daqiiqaa 10 minaaminattan dhufee dhugaa waaqan isinitti roobuu jammaree miti deema bishaan burcuuf deemti miti daa'ima ani immoo akkan deemu sagaleen kootu jira bishaatti na agarsiisiin jedhee maaliif dura watti agarsiifte achumaan maana dhuwita jedha waan ta'eef achumaan deemee maayoon hojjetin jedheeni bakka mucaan alaa maayuu namni hin hojjetu kaa daa'ima namni qaba yeroon achi dhaqee dhufu afurittan baay'isiniin jedhe amma jaaruu daqiiqaa 10 wayii dhuuttan ulsee. Bakka sekondiidhaaf afaa walitti hin qabanne sekondiidhaaf ishiidhaa zim jedhee sossobuun jiru jechuudha. Sekondiidhaaf gidduutti sa'aatii 5 irratti sa'aatii tokko daboo booda keessummaa dhufee balbala rukutee nama na beektu mucaan kirgo'eetuma akkuma taammatee qabe kintir je'eetu achumaan maalan godheetti achi keessumaa mucaa maartaa sitti fakkaate maalan godha faarifachaa jira itti of cowwaidha qofaatti fakkaate akkasumatti too boo'uu deemte daqiiqaa 10 gab goote inni itti deebi'e innaan dhufee soofarra taa'u dhagayees akka inni boo'u bilbila tokkichumaan hin fuudhee dhagayanii dura waan biraa dhiisee niitittiin sun deebite maaluma ta'illa ijoolleen dhiiraa yeroo boo'an hin boqoqaniitti dhukkuba jedhu. Akka hin taanetti bo'aa jiru maal ta'e jedhee mees deebi'ee jette niitiin sun ana dhufee daqiiqaa 10 bakka. Innaa akkasii keessaa minaan sagaleen jedhuu fi eenyumtuu jiru meesiniin jedhee. Bakka sana booda bakka noormaalummaa ji'a tokko dabalatu jedheeni dabalattee deemte jechuudha. Anumaan barbaanne maaliif amaana iddoo ta'een otoo geessanii tarii waa tokko ta'uu danda'a bakka sirrii miti. Waan biraasin hojjechuurra immoo ani kan itti tarsa'e amma kana hin boochisu dhugaa qififneedha. Yoo rukutee deebi'ee immoo wanti ta'e riirna godha. Dadhabbii keessa yoo ofirraa dhoowwee ofirraa rukutee jechuudha yeroo. So gaafa ofii keessatti madooftan isinitti dhagahama. Kaleessas kan nama ammoo waan akkasiin qabu si jammar. Obboleessa tokkootis baay'een guddisee baay'een duddatti baay'ee guddisee kan namaas biyyan ballee caklaa kana ishii xiqqoo kanan beeku kan waggaa 4 kana guddiseedha. Kanaaf akkasii isiniin jechuu barbaade viidiyoo isinitti guddisee. Amma ganaan dibadhaan hin dibannee ciraaroo kootii qalamiin immoo walgatee luqa'aa deemaa jira. Asum ga'een dibadheeyyuu. Gina amma walgataa jira jechuudha. Akkuma laalta. Mutoon tokko seenuma gadi siqaa jechuudha.
Kan dasiisin jedhu immoo baay'inaa jechuudha. Baay'ina isaa. Marti tokkoffaa. Mataan baay'ee yeroo tokkoffattan. Dhugaa dubbachuuf das nama yaa jechuudha. Namichi harkaa badee haasaa keessa. Magara dibannaati. Baay laayik godha.